Hello everybody, how are you? Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii nageenya waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. እንደምናችሁ ተማሪዎች ሰላም ናችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ባላችሁበት ሁሉ ይብዛላችሁ። ጂኦግራፊ ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች በተለቀቀው ማብራሪያ ላይ ተንተርሰን ዛሬ ለተማሪዎች ጠቅማቸዋል ፈተና ላይ ሊመጣ ይችላል በማለት ዛሬ 12 ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተም ከኔ ጋር ለማጥናት አዲስ የሆናችሁ ጂኦ ለሰን 17 ቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥናታችሁን ከኛ ጋር ጀምሩ። አባል የሆናችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትዘናጉ ስንል በትህትና እንጋብዛችኋለን። akkam jirtu barattoota nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumatti si wajjin haa ta'u. Yeroo darbe barnoota ji'oogiraafii boqonnaa tokko land forms of Africa kan jedhu viidiyoo tokko isinii hojjechuun koo yaadatama. Isa keessaa gaaffilee qormaata irratti dhufuudhaaf carraa qaban akka qormaata daree keessatti miiddii irratti dhufuu danda'anitti qophaa'anii dhiyaatan gaaffii 12 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kanaaf ጂኦ ለሰን 17 ቲዩቢidhaaf miseensonni haaraa taatan subscribe gochuun nu wajjin qayyabannaa keessan akka jalqabdan yeroo jennu, miseensonni ጂኦ ለሰን 17 ቲዩbii taatan immoo akkuma kana dura isinitti bare chaanaliin keenya namoota baay'ee bira akka ga'uu fi barattoonni hedduun akka barnoota isaanii qayyabatanii bu'aa gaarii argataniidhaaf share, like, comment gochuun hin dagatinaan. Affeerraa ጂኦ ለሰን 17 ቲዩbii yeroo hundaati. Choose the correct answer from the given alternatives. ከዚህ በታች ለቀረቡ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ የያዘውን በመምረጥ መልሱ። ከነን አርማን ገዲት ያተኒዳፍ ቁቤ ዴቢ ስሪ ቀበቴ ፊሉን ዴቢሳ። Question number 1. A narrow strip of land with water on both sides and connecting two larger pieces of land is called A. Peninsula, B. Iceland, C. Isthmus, D. Continent. barattoota deebii sirrii kan ta'e isa kami? Mee deebii keessan waraqaa xiqqoo isin ጭና jirtu irratti qabadhaa። ተማሪዎች ትክክለኛ መልስ የሆነው የቱ ነው? እስቲ ካጠገባችሁ ባለችው ትንሿ ወረቀት ላይ ትክክለኛ መልስ የሆነውን በመምረጥ ያዙ። Question number 2. Blank is a piece of ground that is surrounded by water. A. Isthmus, B. Iceland, C. Peninsula, D. Greenland. መልሳችሁን ቶሎ ቶሎ ባጠገባችሁ ባለችው በትንሿ ወረቀት ላይ እየያዛችሁ እለፉ። deebii keessan waraqaa xiqqoo isin cina jirtu irratti qaqqabachuudhaan na waliin qayyabadhaa. Gaaffii sadaffaa question number 3. The deepest and widest ocean of the globe is A. Oceania, B. Pacific, C. Panama, D. Atlantic. deebii kan ta'u isa kami? መልስ የሚሆነው የትኛው ነው? አሁንም መልሶቻችሁን ለመያዝ አትዘናጉ። deebii keessan qabachuuf of hin dagatinaa. Question number 4. Blank is an area of a high ground but is lower than a mountain in elevation. Which one is it? A. Mountain, B. Valley, C. Plateau, D. Hill. baay'ee gaarii barattoota of qoruudhaa fi deebii keessan waraqaa xiqqoo isin bira jirtu irratti qabataniitu jennee abdanna. ራሳችሁን ለመፈተን ተማሪዎች በአጠገባችሁ ባለችው በትንሿ ወረቀት ላይ መልሶቻችሁን ይዛችኋል፣ ለይታችኋል ብዬ አምናለሁ። deebii keenya tokkoffaa kan ta'u isa kami? A narrow strip of land with water on both sides and connecting larger pieces of land is called isthmus. C is the correct answer. The best example isthmus is at Panama. Panama is a narrow strip of land with water on both sides and connecting North America and South America. barattoota deebii keessanii caa jettan yoo ta'e
ስሪድ አንደኛውን መልሳችሁን ለአንደኛው ጥያቄ መልሳችሁን ሲ ብላችሁ ከሆነ ትክክል ናችሁ። ኩዌስችን ነምበር 2 ብላንክ ኢዝ a piece of ground that is surrounded by water. Which one is it? A. Isthmus. B. Iceland. C. Peninsula. D. Greenland. barattoota deebii keessanii jettaniittu ተማሪዎች መልሶቻችሁን ቢ ብላችኋል። በጣም ጥሩ። Iceland is a piece of ground which is surrounded by water. The best example is Greenland, which is wholly surrounded by water. Question number 3. The deepest and widest ocean of the globe is A. Oceania, B. Pacific, C. Panama, D. Atlantic. Of these, the widest and the deepest ocean in the world is Pacific. The answer is B. deebii keessan B jettaniittu gaaffii sadaffaa yoo akkas jettan ta'e argattaniittu። B ብላችሁ ከሆነ ጥያቄ ቁጥር 3 አግኝታችኋል። Question number 4. Blank is an area of high ground but is lower than a mountain in elevation. Which one is it? A. Mountain. B. Valley. C. Plateau. D. Hill. barattoota deebii keessan lakkoofsa afuriidhaaf kan isin qabattanii maali? ተማሪዎች ለአራተኛ ጥያቄ መልስ ይሆናል ብላችሁ የያዛችሁት የቱን ነው? ዲ ነው ብላችኋል። ዲ jettaniittu baay'ee gaariidha. Kanaaf isin qaxaleedha jechuudha. Let's proceed to another questions. Question number 5. Which of the following is said to be the largest island of the world? A. Africa. B. Australia. C. Greenland. D. Asia. barattoota deebii keessanii lakkoofsa 5 ta'uu adda baastanii baay'ee gaariidha። ተማሪዎች ለአምስተኛ ጥያቄ መልስ የሚሆነውን ይዛችኋል። በጣም ጥሩ። ወደ ጥያቄ ቁጥር 6 እናልፋለን። Question number 6. Of the following landforms, which one is different from others? A. Hill. B. Gorges. C. Plateaus. D. Valleys. እየያዛችሁ deebii keessan osuma qabattanii na waliin qayyabachuu hin dagatinaa. Question number 7. One of the following is identified as the most important landform for crop cultivation and ranching of animals. Which one is it? A. Plateau. B. Plain. C. Valley. D. Mountain. deebii keessan kan ta'u qabadhaa። መልሳችሁ የሚሆነውን አጠገባችሁ ባለችው ትንሿ ወረቀት ላይ ለይታችሁ መያዝን አትዘናጉ። Question number 8. The deepest landform known as a mountain range found in South Pacific Ocean is A. Dead Sea. B. Mariana Trench. C. Pacific Ring. D. Seabed. Which one is the answer? deebii kan ta'u isa kan መልስ የሚሆነው የቱ ነው? Question number 9. Which of the following factor is caused to the formation of Himalayas mountain? A. Earthquake. B. Collision of plates. C. Volcanoes. D. Faulting. ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለይታችኋል። በጣም ጥሩ ነው። barattoota deebii keessan adda baastanii qabattaniittu baay'ee gaariidha. Mee
Amma ammoo waliin haa hojjennu. Question number 5. Which of the following is said to be the largest island of the world? The largest island of the world today is Greenland. So the answer is C. Question number 6. Of the following landforms, which one is different from others? What is the criteria to identify them? ulagaan ittiin adda isaan baasnu maali? ከኤ እስከ ዲ የተሰጡ አማራጮችን የምንለይባቸው መስፈርት ምንድን ነው? ulagaan maali yoo jettan haala uumama isaaniiti. መስፈርቱ ምንድን ነው ብትሉ የተፈጠሩባቸው ሂደቶች ናቸው። So hill is from internal force. Gorges from external forces. The flow of rivers and streams may form gorges. The best example is Abai River and Abai Gorge. Plateaus are the internal force. When volcano erupts and may not reach on the surface of the earth. Valleys are also internal forces. When the two forces inside the earth pushing each other and exert pressure on rocks beneath the earth, then the rocks becomes fractured, broken into small pieces, and faulting may happen. When faulting happen, rift valleys are formed. So the different one is gorges. The answer is B. Question number 7. One of the following is identified as the most important landform for crop cultivation and ranching of animals. Which one is it? The answer is B. Plain is a landform which is important for crop cultivation and ranching of animals. Question number 8. The deepest landform known as mountain range found in South Pacific Ocean is Mariana Trench. The answer is B. Question number 9. Which of the following factor is caused to the formation of Himalayas mountain? A. Earthquake. B. Collision of plates. C. Volcanoes. D. Faulting. Collision of plates. When plate tectonic processes are collided, then Himalayas mountains like Everest were formed. Question number 10. Of the following countries, which one is not touched by Everest mountain ranges? A. India. B. Pakistan. C. Afghanistan. D. None of the above. Which one is the correct answer? Students, don't forget to identify and pick out the correct one. Barattoota qayyabachuu fi deebii qubee sirrii deebii qabatee filachuu hin dagatina. ትክክለኛ መልስ የያዘውን ሆሄ ለመምረጥ አትዘናጉ። Question number 11. One of the following landform is formed by external force. Which one is it? A. Gorge. B. Plateau. C. Plain. D. Mountain. ይህ ጥያቄ ምን ያህል እየተከታተላችሁኝ እንደሆነ ለመለየት የመጣ ጥያቄ ነው። በፊት ከሰራናቸው ጥያቄዎች ከአንዱ ጋር ተመሳሳይ ነው። Gaaffii 11ffaan kun hagam akka na waliin jirtan adda baasuuf deebi'ee kan dhufe malee gaaffiiwwan armaan dura hojjenne keessaa gaaffii tokko wajjin wal fakkeenya qaba. Question number 12. The largest land masses in the world is called A. Continent. B. Asia. C. Africa. D. North America. Which one is the correct answer? ትክክለኛው መልስ የቱ ነው? deebiin sirrii kami? Let's do together. waliin haa hojjennu. Question number 10. Of the following countries, which one is not touched by Everest mountain range?
A. India, B. Pakistan, C. Afghanistan, D. None of the above. The answer is none of the above. The Everest passes through are India, Pakistan, China, Afghanistan, and Bhutan. So the answer is none of the above. Question number 11. One of the following landforms is formed by external forces. Which one is it? Plateau, plain, and mountains are the major landforms formed by internal forces, maybe by volcanic eruption or by plate tectonic processes. So gorges are formed by run of streams and rivers. So the answer is A. Question number 12. The largest landmass in the world is called continent. So the answer is A again. Thank you students for your attention. Thank you. Chaanalii keessan Geolesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobenyachuu አመሰግናለሁ። Geolesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu